Kamu saat akan seratus ribu saat kau seratus ribu informasi. I am sorry. Beredut dia. Akan makan serah beredar masya Allah. Ya. Ini mah livi raturun ke nurale ini wih beri asbah sebillah alik. Ya salam, ya salam. Harkan taap gora warri mana isi jirtan nama kuma sadi mo kuma apuri jirtani agar rakamit miliyan takkan galchini taap galgala saat akawal jirti di sini. Yes yani. Isim par aktara tuh Hindi dah wajah tu aktara tuh Oromo gapa agar tani sinabilen tesan tutur. Isu ustari tuh kau dulu bakal. Aktara tuh Oromo gapa agar tani gammat tani taap gua tani gifti woi basak gua tani bakal Hindi kau pernah egar oleh lah Oromo aktara sini fiti simat lah kayak sumber sa gifti basak nanti sa wo umas mau kayaknya kan isim par isim. Ayuti. Akam gue ararsa. Si, wan jasan, wan sasima, wan yang dia tahu si seti mudi jasan onda seti mama. Si, gamma diga. Sini mau ansa. Sini mau. Ishi bak ada apa dugaan aja. Mau kasih berapa? Ini dulu rasa. Nah, bayang bye. Nakuha sika. Laki si berapa? Berbeda sedu bebe boy. Ini. Abdi dadah thank you. Habibti. Maal edaa juga nasaati kanaati. Maka itu kita berfega. Ati hamile livi dibati tak kesini gammachuu qabda. Ani bakka beela filan jedhu ati edalle nyaanne agarraa nyaanne naan jette maali fi sinjees gaafanna ani gammachuun arraa fi seeni deettee na hayyamtee firraa fe'ee nyaata na cufee naan jette. Ansi hojii cufamu maaltu na fidanii gittiin godhee dhufe. Bareedu maashaallah. Garuu sirraa bareedeerarra yaa salaam. Galatoomii eegame kaappiin irraa dhiqame dhufte. Ya Rabbi beekaafii fi jinni achi baraate ana biratti urjii dhaban. Ayyi 24 sa'a 48 akkuma urjii na bira taatee jirtu. Meekaappii fi jinni kolkoloo. Waa meeqa akkam dabarse beeytaa uummata kiyya miskiina kana waliin. I am sorry. Bakka hawwate bara abbaa si dura jiraame habiirri kee bakka. I'm sorry jechuun Ya. Ya habib. Ani kolfuma keetu na gubaa jiru kolfi. Arrasa? Bakka si hojii gaddu qabaan illee akka taa'e. Si. Ay. Habibti. Sa'aatii tokko difinii si eeg. Daqiiqaa 5 uganaan jette. Daqiiqaa 5 bar uummanni bar na eegaa raba daqiiqaa 5. Maaliif kijibduu nama goota? Lakkii ani fiigaa ture bari fiifuu akkaan akkasii fiigaa dhufeen bara akkaan itti fiiguu dhagarre. Wayita ani sii bilbilu viidiyoodha. Naanasaasuu taasisanaa jedhaa deemtu. Achi ammoo akka nama viidiyoo wayii waraabaaru. Achi ammoo namni si dhufnaa waalaikum salaam akkam nagaa. Niitiin ta'e nagaa qabdi ijoollee ati niitiin ta'e asitti nagaa qabdu niitiin namaa kan nagaa qabdu. Hin gaafanne niitii nama tokko gaafanne wallaahi hin gaafanne maqaa balleetiin jirri na silaa dhagee wayyaa. Warri jaartiin xiyyeetuun bara. Garuu baga Oromoo taate. Sila Oromoo keessaa dhalachuun qabu jettii mimma dhalaan takka. Garuu ati baga Oromoo taate. Oromoo tana keessaa baateetu kana Oromoo tana urjii taatee mul'achuun kee kun. Isi waan Oromootiin wal nan tuffisiisin waan kee haasayaa jirra. Malaa nama Oromoo jalatti dhokatteetiin falaxa kee shaffanuuf isa waan Oromoo haasawite achi Oromoon garaa sii laafti achi Oromoon dhuftee dhiisiif bakka jechuun noo. Namni hundi kun olaal dhiifama jechuu qabaa. Bakka mee nama natti ergee na cinqaa jira qabime nama na qabii akkasuma haa ta'u haa taaf godhan akkasuma dhiiga na dhaabe namni yaa salaa tam jalaa tam takka isinii tam dhiiftarre
Amma silaa namni dille kun taaptaafi siidhaa bakka jiru. Yaa silaamoo barna mitaa'ee na waliin booyaa oolee barbanii na adam guyyaa jira. Taaptaafiin isii 500 taaptaafi isii bakka Wallahi maashoo. taaptaafi qofa bar. Namni na waliin haaraa oolee as taa'ee uummata baraan garaa boorechaa oolu. Isin hundinuu warri achi jirtan uummanni mana san jirtan guutuunu dhiifamaa isin jakka haajaa wayii ala turree dhufne silkii uummanni silkii oowwise duru. Allah 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 Allah. Taaptaafi qofaa beekaa gaa isinillee taaptaaf godhaa kan nama 2,000 jirtanii. Kan nama meeqaa si bira jira beekti? Wallahi laazim taaptaaf hin godhinaafi illaalinaa iyyuu jalaa bayaa akka jiru. Boy. Wallahi laazim. Boy. Maalti shoo akkanatti fide argitaa dabbaa keessa. Sorry. Si jaalala ishee. Sorry jedhi waan an dabarse garuu anatu beeka. Kaisii adaba. Bakka rakkoon qaburee kanaa miti. Kaisii adaba. Waan feete naa dabadhu shiishee adabbii waan feete sii fudhadha. Waan feete sii fudhadha. Garaayyoo si dandee. Naa garaan kiyyaarra. Nama 5,700 bira jira jaalala ida. Nama 5,700 dabadi lafa dhugaa bira jira. Wallahi maa urgaree biti booyaa jira Oromoon nama booda duriyyuu jaalatti. Fulaawarii guutaa daba. Uzi billah. Oromoon namni abbaa manaa ofii eegu qonqonfateetiin waamee gadi dibatee abbaan manaa irraa hafu kanaa ol maal eegi Oromoon? Kuni bari ayamza. Taaptaaf hin godhinaa fi isa. Suba qofa haa godhani. Bakka feete ishee rakkoo qabu. Fedhiin kee haa guutamu har'a guyyaan fedhiin kee haa guutamu har'aan tana hidhaasii gadi seefanu bakka. Mana ada bunatti maa dafaatu walii irraa ta'aa tuutamuu bukeessa. Mubaarak, thank you. Isin harkaan taaptaaf godhaa haa dafaadha. Isin warri asii deemsaa taaptaaf godhaa. Jawaar. Wayita duraa maal akkaan uffadhee dhugee argitee ati garuu? Argee si jala taa'ee mee urjii sama sarara deeffallu urjii tiyya. Fidi bee. Fidi bee kis takka. Si jaaladha. Wallahi si jaaladha. La. Ishi uffadhu ayyee. Anak qabu jiraame. No, estaba en su. Ya salam alaikum. Baratitun barbareedu tiyya bar. Si. Harki akkasuma kursiirra na goggogee. Halli reefu ala taa'ee si ilaalaa ture booda eegaan si bira dhufe. Harki akkasuma kursiirra na goggogee naaf. Maaltu si jedha? Ay, waan akka ana goote. Wallahi waan akka ana goote. Si. Waanti wayii dubbisaa warraa qo'amee asii. Komantiin dhiise komantii mee. Hamzaa deem garaa dabbii ka'i. Yaa shofaan dandee. Bar dubartii wayita jedhamu bakka hagan onneen keenya timaatima isiniif fakkaataa minnoo koreen waalee amma daqiiqaa takka keessaa naafsii walitti ka araaramne maqaa dubartii nyaachuu ta'aayyuun ta'u kun. Ya salam alaikum. Garuu akkana waan bareedisa. Akkuma silaalatti hafee bara. Okay, abdii.
Sadii la. Tapha sadii tapha duraa kana jalqaba kana sadii tapha sadii best of three taphanneeti naa dabda malee akkanumatti ishee. Let's go. Anatu senji fata sadinuu for sure. Ati adabbiidhaaf qophaa'e. Adabbii isaan natti mabisin as jala naa barreessama. Kana injifachuu ni yaadu. Isin warasii maal eegdan saarkaa nam kumlamamu namni kumlama osoo akka bakka takkaa taaptaa gootani asin jiru bara. Sadiitu as jira. Asillee nama kuma lamaa dhibba takkaa jira bara namni kun hundi osoo gis takka iskiriina kana akka gadhadhe afuuzi billah. Laakunoo iskiriina gisee gadhadho itallaa akkatti deemudha. Adabbii jennaan maal barreessite Oromoo? Koofiyyaa baasii. Leencanaa kennaa koofiyyaa. Shuraak. Abdii xiyyanii jirtaa meeti. Asi waa beem godhi malee achii miti har'a guyyaan kee asi. Asi garmaam narra. Leenci asi garmaamu qaba. Naa kenne baay'ee naa kenne. Inni immoo gana dhiifama si gaafachiisa. Isa kun afaan cinqamaa ture. Ati yoo margi. Banii aadaa asitti shuu naa kennu. Waan qabu. Amma onnee sadii dafaa gaa namni kunutti. Onnee sadii naa kenna. Habiibti. Garuu har'aan tana urjii taatee dhuftee qaba. Laa ilaaha illallah. Maasha Allah asirraa jedhanu. See. Injifachiisa onnee sadii uummata. Onnee sadii qaaqaa godhaa haa dafaadha. Oh, dursa. Dafaa. Banii Onnee dursa thank you. Gana gab jettaamsa. Maasii qaxxa'u as jala barreessaa dafaa. Adabbii sadii barreessaa tokko koofiyyaa baasuu jetta. Way onnuma sadii wal darbu way dhumate bakka. Quraana qaraasisii ga'ee hojjetallee maal jechuudha? Dengala faarsi faarsu. Nana faarsuun qixaatii walitti shaaworii. Shaaworiin kuma 10 ba. No punishment. Haadhuun gatu faasiri. Kuma kudhanni darbanii kas hin jiiniin leencaani malee. Thank you. Dursaa. Sodaaki. Mucaan talatii yafuudha. Yeroo sadii. Aboo maqaa ta'alee beesti obsirii fi jinnitti illee harma tokko jalaa bu'uu hin dandeenye. Maa itti abdii xiyyaa. Haa ta'u. Mash. For sharpie please. Lakki asi har'aan tana damiinaati. Ati asi yaanaati wayii siiji asi ati. Yaa baasuu. Maasii. Yaa. Ani si wajji gisee tapha dubartummaa maa hin dhufa malee isa hamiluma isii eegeetuma meegaluu hin dhufa malee waan kan asitti. Waa inni waan maasii nu galaafachuuf deeman. Yaa salaam abdiyyee. Qullaa jira. Yaa qullaa jira. Yaa yes. Akkattis beeka. Billah alek abdiyyee. Yaa salaam. I love you habibti si jaaladha garuu ishii. I am sorry si jaaladha. Abdiyyee mangisti. Dari Oromoo. Habibtiyyee si jaaladha ishii. Miira keessan galeedha. Yaa salaam alek. Hiya. Akkamitti jaartiin silaa jaarsuma jalatti. Jaartiin jaarsuma jala garba. Manzara Indiyaa kana kan kaa'u. Way. Uummanni kun illee akka uummataa yookaan aadaa biyya shanii as jettan kun taataabii osoo beekanii eessa jettan. Tarii gab jedhaan aadabuu fi kuma. Taayimingii naa eegaa please. Har'a yoon boo'in ashitti yoomuun boottu. Koofiyyaan itti ansilateettanii maadiriishuu.
Biiftuu gadaa ulfaadha. Mugab jedhaa kun hin jirtu. Teela kana. Gab jedhaa naa dabuu fi kun taayimingii naa eega please. Har'a yoo hin boo'in ashitti yoomuu hin bootu. Koofiyyaa jettan sila teettanii maadiriishu. Biiftuu gadaa ulfaadha. Mugab jedhaa kun hin jirtu.